Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Tun dubbii kootti hin galin waan tokko jedhee dubbii amala Waaqayyoo keessaa kan na dhibu waan tokko jira. Waaqayyoo Waaqa filatudha. Waaqayyoo hin filata. Waaqayyoo Waaqa waa filuu jaallatudha. Baroota keessatti wantoota baay'ee filee argineerra. Nama keessa nama hin filata. Iddoon filata. Gaara keessa gaara hin filata. Bineensolii keessa bakka ishee sana naa fidaa jedha. Isinii galeera miti. Waaqayyo kallattii hundumaan gaafa ilaaltanii Waaqa filuudha. Waaqa filuudha. Akkamittiin immoo filaa yoo jettanii just bakka akkasumaan fila bakka fedha isaatiin fila malee jabina namaanis naman filu. Maybe namoonni tokko hojii irratti jiranii hojii isaanii geeddariira ta'a. Garuu Waaqayyo gaafa nama filu akkasumaan akka filu immoo dubbiin biraan immoo iddootti dubbatu qaba. Garaa haadhaa keessatti ituu isaan dhalatanii illee lafa bu'anii hojiin isaanii hin mul'atin isa tokko bakka dhimma koottiin hojjechuudhaaf nan barbaadee jedha. Isa tokkoon immoo bakka inni nan eebbisaanii bakka garuu dhimma koottiin hin raawwadhu yookaan karaa koo irratti hin deemu jedha. Warra waame warra filate itti dubbata. Mee ameen jedha. Warra filate filannoo sana booddee dubbiin jira. Warra filate itti dubbata. Kanaaf dha by the way dubbii sagalee Waaqayyoo isa waldaa kanaaf dhufee keessatti gaafa filaalu lakkaa Waaqayyoo kan inni dubbatu namoota dhimma qabu irrattidha. Amantanis dhiistanis dubbii kanaan Waaqayyo akkana barbaadu akkana filate naa galeera. Mee warri anaafis galeera jettan. Ameen. Waaqayyo lafaa ka'ee waan dubbatu. Jechuun Macam biyya addunyaan kun amma addunyaa informationiiti. Informationii kuma tokkotu jira biyya lafaa kanarra. Informationiin tokko bakka wuziggibiima wayii kaasee darbuufidha. Jeequmsama wayii kaasee darbuufidha. Informationiin tokko kan nama jaarudha, kan nama gargaarudha. Garuu akkasumaan darbuu danda'a. Waaqayyo gaafa dubbatu caljareen dubbatu haa ta'u jedha hin ta'a. Mee ameen jedha. Har'as haa ta'u hin jedha Waaqayyo waas hin ta'a. Nana mana. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Anna warra filate hin dubbata. Warra filate hin dubbata. Iddoo aarsaa haa ijaaramu gaafa jedhamu dudduuba isaa hojii guguddaa jira. Mo'aan gaafa dubbii kana dhaga'u I swear dubbii makoosa baranaa wajjin walitti naa dhufe. Dubbichuma wajjin walitti gatii naa dhufeef dubbii kana dubbachuudhaaf ija jabaadhe baay'ee. Kanaafiyyuu Waaqayyo nama jaallatu hin dubbata. Nama jaallatu hin filata. Mee an filameeraa jedhame. Halleluuyaa. Cal jedhee Waaqayyo akka nuuni iddoo aarsaa jabeessinuuf ijaarruuf Waaqayyo hin dubbanne. Cal jedhee hin dubbanne. Mo'aatti gaafa dubbatame cal jedhamee hin dubbatamne. Maaliif? Amantanis dhiistanis iddoon aarsaa sun ijaaramee isa booddee dinqii guguddaa ta'eera. Dubbistaniitu miti dubbicha. Namoonni lama sadii dubbataniiru dubbicha irratti. Anis dubbiima biraan qabu garuu akkatti Waaqayyo naaf ibsan isinitti fiduu barbaade. Akkatti Waaqayyo jireenya kootti dubbaten isinitti argisiisuu barbaade. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Sabni suni bara Eliyaas keessadha. Sabni sun waan tokkotti godheera. Iddoon aarsaa diigamee tureera. Iddoon aarsaa maal ta'ee tureera? Diigamee tureera. Diigamuu jechuun iddoon aarsaa diigamuu jechuun baay'ee dhagaatu dhagaarraa kufee jechuun miti. Dhagaatu dhagaarratti kufee jira. Manaan bakka irraa olirraa gargar ba'ee jira jechuu duwwaa miti. Diigamuu jechuun hariiroo isaan Waaqayyoo wajjiniin qaban hariiroo isaan bakka fiizikaalis spirituaalis iddoochi diigameera. Fiizikaalii iddoochi diigameera. Hafuurri isaanis yookaan spirituaaliin isaanis Waaqayyoo irraa disconnect ta'eera. Ameen. Namoota akka nama Eliyaas Gabbulaatu yeroo hundumaa Facebook isaa afaan nama ilaalu yoo jiraattanii akkas jedha yeroo hundumaa dhufee nani naafe jedha. Isuma dhugaati hinaaffaa namatti naqa. Phaawulositti ni naafe, Phexrositti ni naafe jedhee hinaaffaa namatti naqa. Eliyaas Gabbulaa safaarfatutu Waaqayyo isaa eebbisu ergaa dinqii dabarsa. Achi anaanis nani naafsisuu jalqabe nani naafe jedhee ituma ni naafu Eliyaas nama jedhamu kanatti ni naafe. Nama akkamiidha jennaan nama wanta diigame. Isayyuu dhimma lafaa miti kan diigame baay'ee. Dhimma namoota gidduu duwwaa miti kan diigame baay'ee. Dhimma lafaaf Waaqayyoon olitti fidu.
Isinii galeera miti addunyaa lafaa fi addunyaa samii kan walitti fidu iddoon aarsaa diigamee ture. Namichi kun dhagaa walirra kaa'e miti baay'ee. Inni ilaalla gadi sinne dhagaa walirra hin keenye baay'ee. Dhagaa walirra hin keenye. Hariiroo gargar citee ture. Diigamuu jechuun diigamuu iddoon aarsaa hin diigame jechuun dhagaa kukkufe duwwaatti hin fudhannu. Maalla jennaan hariiroo isaan waaqayyoo wajjiniin qaban iddoo isaan itti deemanii galateeffatan iddootti aarsaa dhiyeessan iddootti waaqayyoo wajjin ol argan iddootti waaqayyootti dubbatu iddoo bakka iddoon sun maal ta'eera jechuudha. Hariiroon sun dhaabbateeraa jechuudha. Diigamuu jechuun isadha. Ijaaruu jechuun immoo haleluuyaa. Ameen. Deebi'uu jechuudha. Deebisuu jechuudha. Walitti fiduu jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namichi kun wantoota guguddaa sadii godheera achi bukkeetti. Basmaam kakuu haaraatti yuu hiikuudhaaf interpreet gochuudhaaf akka inni namatti tolu dubbichi. Suma dhugaata keetiin hin hubanneen ture. Dubbiin sagalee waaqayyoo ji'a kana keessa nuu dhufaa ture garuu akkan dubbicha sirriitti focus godhee ilaaluu fi eebbachi keessa jijjiiru akkan argu na godheera. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namoonni kun sabni kun gargar ba'ee ture waaqayyoorraa. Iddoon aarsaa waaqayyoof ta'u iddootti waaqayyoo wajjiniin kominikeeshiniin isaanii hariiroon isaanii bakka isaan waaqayyo saba waaqa isaanii isaan immoo saba waaqayyoo ta'uu isaanii iddootti argisiisamu iddoon mul'atu sun diigameera. Sabni waaqayyoorraa hariiroo isaa buqqisee ija isaa buqqisee gara kamitti qabeera? Gara waaqayyolii biraatti qabeera. Gara waaqayyolii biraatti qabeera. Kana keessatti dhagaa namni raajiin waaqayyoo Eeliyaas jedhamu tokko kan ka'e. Eeliyaas kan jedhamu tokko kan ka'e. Ka'ee akkas jedhe haleluuyaa. Hafuurri kun akka nu argatu hin barbaadeera. Ameen. Hafuurri Eeliyaas irra jiru akka nu argatu hin barbaade. Mee ameen jedhaa. Isinii galaa jiraayi. Wanta hin jedhu isinii galaa jira miti. Achi akkas ta'e wanta guguddaa sadii godhe. Inni jalqabaa iddoo waaqayyoo yookaan deebisee ijaare. Ijaaruu jechuun isintti meerama. Bakka hariiroo yookaan waaqeffannaa isa dhugaa deebisuu jechuudha. Ijaaruu jechuun waaqeffannaa isa dhugaa deebisuu jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kallattii garaa garaatiin waaqeffannaan inni kan waaqayyoo sabni waaqayyoo isa waaqayyoon waaqeffachaa ture irraa goranii gaafa deebi'an namni akkasii immoo dhufe amma jedha haleluuyaa. Gara koo kottaa jedhee waan tokko godhe deebisee ijaare yookaan waaqeffannaa isa dhugaatti yookaan hariiroo isa sirriitti yookaan iddoo isaanii isa sirriitti isaan deebisuudhaaf isaaniin gaafa inni gara waaqeffannaa isa dhugaatti gaafa inni affeeruu argitu gaafa inni saba waaqayyootti deebisu yookaan restoring the true worship the true worship restore gaafa inni godhu gaafa inni deebisu argitu. Inni lammaffaan gaafa inni kotta jedhee saba isaa waamu argitu. Haleluuyaa. Ameen. Mee namni akkasii haa ka'u. Mee ameen jedhaa. Namni Kiristoosiin akka ittiin nutti argisiisu. Haleluuyaa. Mee ameen jedhaa. Namichi kun kan inni godhe inni lammaffaa isa kanadha. Kottaa jedhe. As bukkeetti liidarshiippii gaarii argitu baay'ee. Liidarshiippii fuudhee gara kaayyoo isa sirriitti nama deebisu. Mee ameen jedhaa. Haleluuyaa. Abbaan akkasii haa baay'atu. Haadholiin akkasii haa baay'atan. Liidarshiippii hundumtuu gaa liidariidha mitiiree mana isaattis mitiiree abbaan liidariidha mitiiree mana isaatti. Haati ijoollee ishee irratti liidarii fakkeenyadha mitiiree. Argitanii kanaafin toopikii kana sirriimatti dubbachuu barbaade Eeliyaas irraa hafuura akkamii ture hafuura liidarshiippii waamee gara sirriitti deebisa. Ameen jedhaa. Isinii galeera miti wanta hin taane keessaa baase wanta biyya lafaa keessaa baase fookasii isaanii gara waaqayyoo irratti akka deebisan. Haleluuyaa. Isinii galaa jiraa dubbiin koo. Eeliyaas nama akkasiidha. Nama akkamii? Nama kottaa jechuu danda'u. Kottaa nama jedhu. Waaqayyo isaanii isa sirrii nama argisiisuu danda'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nama bakka wal bukkee hin qabne faarfannaa irratti wal bukkee sin qabu jechaa turre mitiire wal bukkee hin qabu. Akka warra kaanii wal bukkee hin qabu. Yeroo hundumaa maal godha? Saba sana
akkasaan waaqayyoon argan godha. Baqa kanaaf waamamneerra. Ameen. Isuma dhugaati. Waan biraa odeessuudhaaf, waan biraa dubbachuudhaaf, waan biraa lallabuudhaaf, waan biraa wal kaasnee mul'isuudhaaf hin waamamne. Sabni keenya kan ta'u fayyinni baqa hundumtuu waaqayyo harka jira. Waaqayyomaan saba keenya gara waaqayyotti argisiisuun nuuf haa ta'u. Mee ameen jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin inni biraa inni sadaffaa wanta inni godhe akkas jedha. Iddoo waaqayyotti mul'atu ijaare baay'isee. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Iddoo waaqayyotti mul'atu. Iddoo waaqayyotti mul'atu. Nama akkasiidha Eeliyaas. Iddoo waaqayyotti mul'atu. Kan inni ijaare dhagaarra kaa'e miti. Lapheessa dhagaa nama keessaa baasee, ameen, gara waaqayyootti nama fide. Ameen jedhaa. Maybe dhagaa 12 jedha iddoochi dubbistaniitu yoo ta'e. Dhagaa 12 gosa Israa'el akka itti hiikuu dandeenya ta'a. Baqa gosa sana fidee asiif ta'uu qabdu sinii iddoon keessan asii jedhee achitti wanta ijaaree iddoo sana irratti baqa iddoocha mijeesseef. Iddoo mijeesse. Haleluuyaa. Iddoo mijeesse. Iddoo mijeesse. Iddoo maaliif ta'u? Iddoo waaqayyoof ta'u. Nama sin bukkee jiruun iddoo waaqayyoof ta'u mijeesseedhaame. Ameen. Isa booddee waaqayyoon dhufa. Isuma dhugaati. Hin dhufa waaqayyo. Hin dhufa waaqayyo. Iddoocha erga mijatee booddee ibidda dhufe hin baay'isowee. Ibidda dhufe. Mee ameen jedhaa. Haleluuyaa. Iddoo qophaa'etti waaqayyo hin dhufa. Ameen. Iddoo qophaa'etti, iddoo mijatetti waaqayyoon dhufa. Jabaanna. Iddoocha ammayyuun qopheessina akka gooftaan dhufuuf. Balbala keenya mootichaaf hin banna. Ameen. Keessummaa guddaa qabnaan baay'ee. Keessummaa guddaadha. Argitanii gaafa keessummaa mana keenyatti affeerru dhimma baay'ee qabna, hojii baay'ee qabna. Hojii baay'ee qabna. Isinii galeera miti? Akkuma yeroo kaanii miti. Manni akkaataa addaatiin qulqullaa'a. Wanti keessummichaaf barbaachisu akkaataa addaatti hojjetama. Isinii galeera? Fakkeenyuma siimpilii goggoonu yeroo hundumaadha kun. Akkasuma gooftaa keenyaaf iddoo isaaf ta'u mijeessina. Gaafa mijatuuf hin dhufa. Ameen. Ameen. Halleluuyaa. Booddees dubbiima kana irratti kadhanna. Hafuurri akkasii akka nu argatu. Ameen. Halleluuyaa. Isa diigame kan deebisee ijaaru. Malee sababa kanaa hiikame jedhee nama tintanaa 50 dhiyeessu nun barbaachisu baay'ee. Biyya lafaa kanaaf namni furmaata ammas taanaan dubbadhaa namoota waaqayyoo nutti argisiisan malee namoota tintanaa baay'isan miti baay'ee. Isinii galeera miti? Nama oduu baay'isu miti biyya lafaa kanaaf kan barbaachisu, waldaa kiristaanaaf kan barbaachisu, nama Kiristoosin nutti argisiisu. Mee ameen jedhaa. Liidarii akkamii barbaachisa jennaan? Liidarii akka Eeliyaas kottaa kan jedhu. Kottaa jedhee gara Kiristoositti kan namaaf mul'isu. Baqa fuula Kiristoosin kan nutti argisiisu. Ameen jedhaa. Argitanii waldaa kiristaanaa keessatti wantoonni baay'een wal qixxee gatii ta'anii fi walii wajjiniin mul'atanii wanti tokko al tokko waan tokko adda baasuun nama rakkisa ta'a. Garuu liidariin akkasii haa ka'u. Waaqayyo immoo kanaaf dubbate. Ameen jedhaa. Isuma dhugaati. Ijoollee keessanitti Kiristoosin akka argisiistaniif, biyya keessanitti Kiristoosin akka argisiistaniif, akka Eeliyaasiin, haleluuyaa, wanta diigame akka ijaartaniif. Ameen. Amantanis dhiistasin immoo Waaqayyo dubbii isaa booddee immoo jira baay'ee. Dubbii isaa booddee jira. Mo'a kana godhi naan jedhee bajetan ittiin godhu inuma fida. Ameen. Mo'a iddoo aarsaa ijaari naan jedhee akka hin danda'uuf ayyaana naaf hin baay'isa. Isiniifis hin baay'isa. Haleluuyaa. Haleluuyaa.
Barichi bara dhumaati wantoonni baay'ee ilaalaa jirra Waaqayyos ijoollee isaatti dubbachaa jira. Kanaaf iyyuu maal goonu hin jabaanna hin kaana kottaa jenna. Haalleluuyaa. Hafuuruma Eeliyaas ture suni jireenya keenya argatee nu kaasa Waaqayyo. Biyyaaf nu kaasa Waaqayyo. Ameen. Biyyittiin rakkina keessa akka isheen jirtu hin argitu. Maybe yoo yeroo argan gara dhumaatti nan dubbadha. Rakkina guguddaa keessa akka isaan jiran dheebuudhaan kan kee bakka waan ofii isaanis bineensota isaanis waan dhussiisan dhabanii rakkachaa akka jiran hin argitu. Gaafa iddoochi deebi'u garuu wantoota ta'an argitaniittu miti dubbistaniittu macheem hin dubbistu miti sanuuf lallaatamu teksiin hin dubbifama miti. Praise God. Isa booddee dinqii tattee yoo yeroo argan hin dubbanne biyya sana keessa iddoo sana keessatti waan ta'e. Har'a garuu gara Qermeloositti ba'uun nuuf haa ta'u. Gara Qermeloos jedhamu sanarra Eeliyaas kottaa achitti ol argina manaamin jedhee saba hundumaa waame Waaqayyo isa dhugaa akkuma argisiise lafa jiraannu hundumaatti Waaqayyo isa dhugaa argisiisuun Waaqayyo nu haa dandeessisu. Mee ameen jedhaa. Haalleluuyaa. Har'a obboloota dhiiraa garaa kutatanii ba'an, obboloota durbaa haadholii garaa kutatanii ba'an mana kana keessaa akka isaan ba'an hin barbaada. Dhugaadha kadhannaan koos kana ture. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qarmeeliyoos lafa murtiidha. Mee nama sin bukkee jiru Qarmeeliyoos lafa murtiidha jedhame. Lafatti murteessan dhabaayise. Ameen. Akkamittiin murteesse Eeliyaas? Har'a Waaqayyo inni ta'e iddootti mul'atudha. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo inni ta'e iddootti mul'atudha. Hafuura cimaa mini kun qofaasaa dhaabbata raajolii 450 kan Ba'aal 400 kan warra Asheeraa moo maal jedha kan isaanii argitaniittu nama 800 wayi dura nama tokko dhaabbata. Nama akkasiin waa godhu Waaqayyo. Ameen. Addunyaan amma nuun keessa jiru addunyaatti wanti baay'eedhaaf ta'u itti filatamudha baay'ee. Maajoritiidha mitiire wanti maajoritiidhaaf ta'e hin ta'a baay'ee. Eeliyaas irra furrii ture garuu qofaasaa qeenxee ta'ee dhaabbate raajota Ba'aal warra sana hundumaa wajjin wallaansoo qaba. Praise God. Waaqayyo akkasii wallaansoo qabdan barbaadeera. Iniyyuu maalin jedhu qas jedheen isinitti hima. Waaqayyo akkasiin wallaansoo qabdan barbaadeera. Warri wallaansoo qaban immoo dhugaadha Waaqayyo wajjin hin mo'u malee hin mo'aman. Mee ameen jedhaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin koo sinii galaa jira. Sagalee Waaqayyooti. Sinii galaa jira. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namichi kun Qarmeloos gaara sana irratti waamee murtoo akkasii murteesse. Murtoo akkamii har'a hin mul'ata Waaqayyo sirrii inni ta'e. Haleluuyaa. Jedhee hin dhaabbate seenaachitti ta'e beektu. Bakka seenaachitti ta'e beektu. Baay'ee irra deddeebi'uun hin barbaachisu. Garuu dhumarratti dubbiin akkas jedhu tokkollee akka nafnee jedha baay'ee gaafa ajjeesuun. Tokko akkasin harkaan baane. Yoo deemtanii gara lakkoofsa 18 faarra yoo deemtanii ilaaltanii mootichi Ahabii gara Eeliyaasiin dhufee jedha. Isa booddee maaltu ta'e? Siinni biyya kana rakkisu ittiin jedha. Eewudhaan Eeliyaasiin ana maaliin rakkisa? Si'ii fi hortee abbaa keetiitu biyya kana rakkisaa jira. Minaamin jedhee wanta rakkina biyya iddootti furameedha baay'ee gaarii Qarmeloos. Ameen. Haleluuyaa. Nama furmaataa jechuun kanadha baay'ee.
hiika biraan qabu. Biyyi gaafa kufu biyya kan kaasu. Waaqeffannaan gaafa kufu waaqeffannaa kan iddootti deebisu, kan ijaaru, iddoo aarsaa kan ijaaru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo deebi'an dinqii guguddaatu ta'a. Gaafa deebi'amee ijaaramu dinqii guguddaatu ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maddi rakkoo biyya sanaa nama Waaqayyoon turre. Namni Waaqayyoo sun bokkaan akka hin roobneef haa abboomiyyuu malee. Akkuma lakkoofsa 18 irratti nutti himutti rakkinichi ana miti. Rakkinichi si'ii fi hortee keedha. Waaqayyoorraa kan galagalee gara Ba'aalitti naanna'ee abaarsa kana biyyatti kan fidaa akka jiru jedhee dubbata. Isa booddee Qarmeeliyoositti ol ba'anii Qarmeeliyoos immoo gaara murteeti iddootti Waaqayyo hojii isaa hojjetudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Iddootti Waaqayyo deebii isaa deebisudha. Iddootti Waaqayyo mul'atudha. Mee mana tokkoon keenya keessa gaarra akkasii haa ka'u. Mee ameen jedhaa. Amma ameen jechuu qabdu gaa. Amma gara kakuu haaraatti galuuf hin jira. Ameen. Haleluuyaa. Baqa Qarmeeloos lafti murtoo, lafti deebii, lafatti Waaqayyo wajjin ol argan gaarra akkasii mana keenya keessatti dhalachuu haa jalqabu. Ameen. Haleluuyaa. Namni hundumtuu baqa nama hunduma keenyatti dubbatamaa jira dubbichi kan abaluu kan tajaajiltoota miti baay'ee. Dubbichi kan tajaajiltoota manaamni miti kan saba hundumaati. Dubbichi kan saba hundumaati. Dubbichi kan warra sadhagaanii simataniiti. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo akka nuun dhaga'u barbaanneetidha kan inni nutti dubbate. Maleemmaa warra Waaqayyo itti dubbachuu hin barbaanne tuutee sagaleen ergu baay'ee. Ani yoo rakkeettiin hin dhaabbadhu baay'ee. Sinii galeera miti? Gaarra akkasii garuu mana keenya keessatti dhaabbachuu haa jalqabu. Namni hundumtuu humna argatee gaara kanaatti, gaara murtee kanaatti ba'uun haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kakuu haaraa keessatti sagalee Waaqayyoo namichi Eeliyaas jedhamu kuni iddoo aarsaa ijaare mitiire? Iddoo aarsaa ijaareera. Maaliif kan ta'u? Waaqayyoof kan ta'u. Sabaa fi Waaqayyoo kan walitti deebisu. Ameen. Bakka iddoo kan Waaqayyoo deebisee ijaareera. Diigamee tureera. Ammoo deebisee ijaareera. Maaltu ta'e yookaan kakuu haaraatti immoo naannessinu. Phaawulos warra Qorontosiin akkas jedha. Isin jara mitiire? Suman sila dubbise. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti yookaan Roomee 12:1 irratti immoo gaafa deemtanii ilaaltan namummaa keessan qullaa'aa fi aarsaa yookaan Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii argitanii kakuu haaraa keessatti wantichi fiizikaalii miti spiritualiidha. Kanaafiyyuu namni hundumtuu mana Waaqayyooti. Mi'aan mana Waaqayyooti jedhame. Kanaafiyyuu kakuu haaraa kana keessatti immoo akkam goona gara lookeeshinii wayii deemna moo gara gaara wayiitti baana moo lakki akkam goona ree jireenyuma keenya aarsaa goone Waaqayyoof dhiyeessina. Ameen. Jireenyuma keenya kakuu haaraa keessatti manni qulqullummaa nuyi. Aarsaan jiraatu nuyi. Ameen. Haleluuyaa. Iddoon aarsaa nuyi. Praise God. Ergaa koo fixeera. Kakuu haaraa keessatti numatu mana qulqullummaa isaati. Numatu aarsaa. Numatu iddoo aarsaadhas. Altariinsa numadha. Ameen. Kanaafiyyuu maal goonu ree? Bakka altarii kana jajjabeessina. Akka inni Waaqayyoof mijatu goona. Akka Waaqayyo itti tolee irra bulu goona. Ameen. Bakka jireenya keenya aarsaa isa jiraatu Waaqayyo duratti fudhatama. Praise God. Waaqayyo duratti dhabaayizoo. Waaqayyo duratti kan nama adiisaa Waaqayyo duratti fudhatama akka ta'utti. Praise God. Fakkeenyan taanu manaamin jechuu koo miti akkeettiin immoo iniikina
warri hiikuu dandeessan hafuura akkas jechuu koo miti. Kan hin jechaa jiru waan tokko hin jechaa jira. Jireenya keenya aarsaa jiraatu godhaati. Waaqayyoof dhiyeessaa. Akkamitti jiraatama kakuu haaraa keessatti akka ittiin jiraatama. Numatu mana qulqullummaa isaatii, numatu aarsaadha, numatu iddoo aarsaadha. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoof galanna ta'u. Yesuusiif galanna ta'u. Saba Israa'eliin wantoonni baay'een akka isaan Waaqayyoorraa galagalan godhaniiru yeroo sana keessatti. Bakka sodaan, waaqoliin tolfamoon, maal waan baay'een namni akkasii immoo ka'ee Waaqayyoon deebise. Bakka kakuun haaraa immoo kakuutti lookeeshinii wayii deemnee dhaamno osoo hin taane numatu isaaf of qopheessa, numatu isaaf of ijaara. Ameen. Numatu isaaf of qopheessa. Praise God. Bakka maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo akka hojjetu hin barbaaddu. Waaqayyoo akka ulfina isaa mul'isu hin barbaaddu. Akkamitti mul'ate akka dubbii kanaatti gaafa iddochi ijaaramudha. Ameen. Kottaa ammas waan diigamee jiru hin ijaarra. Ameen. Isa Waaqayyootti tolu ammas deebisnee ijaarra. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin ijaarra. Gaafa sanadha Waaqayyo kan inni mul'atu. Gaafa sanadha Waaqayyo kan mul'atu. Waaqayyo akka mul'atu hin barbaaddu. Bakka wanta Waaqayyoof ta'u qopheessuudha. Wanta Waaqayyo jaallatu iddoon irra buufatu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Mee Waaqayyo maal jechaa jira ergaa barana dhufeen? Moo bakka cal jennee maliisnee darbina? Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo nuun ijaaree nuun hojjechuu barbaadeera. Nama si bukkee jiru si barbaadeera jedhaan hime. Waa maleen dubbatu Waaqayyo. Waa maleen dubbatu Waaqayyo. Waa maleen dubbatu Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waa maleen dubbatu Waaqayyo. Praise God. Sagalee Waaqayyo jireenya koof dubbii kana keessaa dhufe tuun dubbii kana qayyabadhu. Akkasumas Waaqayyo bakka barana mo'aan akkamitti darbuu qaba yookaan dubbii naa kenni. Haleluuyaa. Namni dubbii qabu humna qaba. Ameen. Kanaaf dubbii Waaqayyo isinii fidee dubbicharra dhaabbannee ijaarramnaa, hin dhaabbannaa, hin jabaannaa, isa booddee furmaata taana. Ameen. Isuma dhugaati. Waaqayyo dhuguma namoota furmaataa kaafateera. Kanaaf nama filata Waaqayyoon jedhe. Kanaaf isin filate, isinitti dubbachuu kanaaf jaallate. Warra filate itti dubbate. Bakka kakuu haaraa keessatti yaadattu miti. Warra filate jedhee fakkaatti ilmasa isa hangafa. Praise God. Akka ta'aniif. Bakka argitaniittu miti. Fakkaatti ilmasa isa hangafa akka ta'aniif. Isaaniin bakka kan isaa godhate. Praise God. Kanaafiyyuu nuun kan waamamne har'as manuma qulqullummaa isaa ta'uu fi har'as aarsaama jiraataa taane Waaqayyo duratti akka dhiyaannuu fi mee ameen. I know qazqaazaa walaafaniidha. Praise God. እውነት ነው። ባየ ምናምን እንጅሮ ጥሩ ነው። Praise God. ማል የሮ እንዳየና ጋሩ ዶናርሳ ጋፈ ቁልቁላ Waaqayyoon nufa. Bakka amma gaa ittiin kadhanna gadi ta'eef jajjabaadhaa gaa. Gaafa sirratu iddoochi nufa.
waaqayyo iddoo sirrateef keessatti hin dhufa. Hin mul'ata. Argitanii waaqayyo waan tokko jedhee isin immoo gootanii wanticha ituu fiixaan hin baasin ituu ittiin hojjetin waaqayyo hin deebi'u. Praise God. Waaqayyo akka itti nu barbaadeera bakka. Waan tokko sirreessinee erga sirreessinee booddee immoo waaqayyo nuun mo'aadhaan obboleettii kootiin obboleessa kootiin tajaajiltootaan waan tokko adeemsifachuu barbaadeera. Mootummaa isaa biyya lafaa kana irratti akka inni mul'atu barbaadeera. Barbaadeera waaqayyo. Barbaadeera waaqayyo. Barbaadeera waaqayyo. Waaqayyo akka mul'atu barbaadeera. Barri kun baratti waaqayyo mul'atu haa ta'u. Wanti baay'een afaan qaba dudubbachaa jira. Wantoonni baay'een argamaa jiru. Sirriidha. Waaqayyo garuu waldaa kanaan akkas jechaa jira ammayyuu jabaadhaa. Ammayyuu. Praise God. Sirreessaa wanti ijaaramu qabaa ijaaramu. Isa booddee furmaata ta'a. Biyyaaf furmaata ta'uun kana keessa jira. Argitanii nuun kan waaqayyoodha. Waaqayyoon malee bajata ittiin waa sirreessinu hin qabnu baay'isee. Hin qabnu. Biyya akka sirratuuf, biyya akka ka'uuf, biyya akka fayyuuf, mootummaa waaqayyoo akka mul'atuuf. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Eshi maaltu ta'e erga deebi'anii booddee erga Qarmeloositti waaqayyo mul'ate booddee ibiddichi erga dhufee aarsicha fudhate booddee konneekshinicha erga deebi'ee booddee maaltu ta'e hidhaa biyyaatu hiikame. Mee ameen jedhaa. Konneekshiniin gaafa deebi'u signaaliin isaa iddoo sirriirra gaafa argatu hidhaa biyyaa deebi'aa baay'isee hidhaa matee nafu furmaatatu ta'a. Biyya kan boosise biyya kan rakkise furmaatatu ta'a. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Furmaatatu ta'a. Namni bakka waaqayyoo waa ittiin jedhe na amana. Waaqayyo waa ittiin jedheera taanaan hin hojjeta. Waaqayyo bajata qaba hojjechuudhaaf humna qaba waaqayyo. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafiyyuu baranas yeroo keenyattis waaqayyo waan tokko barbaadeera. Waa hojjechuu barbaadeera. Ameen. Kottaan ijaarra. Kottaan jabaanna. Kottaa tokko taana. Kottaa waaqayyo hojiidhaaf nu barbaadeera. Ameen. Bakka waaqayyo hojiidhaaf nu barbaadeera. Ergaan koo barana Yerusaalemitti hafee jedha. Yesuustu warra isaa jala hafe. Warra mararsiifatan jala hafe. Eessatti hafe jennaan iddoo aarsaatti hafe. Yerusaalemitti hafe. Mana qulqullummaa keessatti hafe. Hafuurri akkasii nu argatu. Mee ameen jedhaa. Hafuun nuuf haa ta'u. Eessatti? Lafa waaqayyootti. Mana waaqayyoo keessatti, yaada waaqayyoo keessatti, lafa argamuu waaqayyoo keessatti, iddoo aarsaa lafa jirutti hafe. Haati isaa maal Yesuus amma kana gaafa dhiphannee si barbaannu jennaan no maaf na barbaaddu jedheen maaliif akkan dhufee wallaaltanii piroogiraamii argitanii piroogiraamiin koo kan hin biyya lafaa dhufeef koo iddoo akkasii turuufidha. Praise God. Mee iddoo akkasii turuun nuuf haa ta'u. Ergaa koo ishee dhumaati kun. Bakka kanumarra dhaabbannee kadhanna. Hafuurri Eeliyaas immoo bara kanas nuun haa hojjetu jennee kadhanna. Hafuurri adda addummaa uumu. Ameen. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hafuun nuuf haa ta'u. Iddoo aarsaa jalatti hafuun nuuf haa ta'u. Iddoo aarsaa bakka numatu aarsaadha waliin jenneerra miti. Numatu aarsaadha. Kakuu haaraa keessatti bakka numatu aarsaadha. Our heart is the altar. Amen. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Numatu aarsaadha. Nuunis iddooma aarsaa sanatti hafuun nuuf haa ta'u. Lafa waaqayyo itti nu barbaade sanatti hafuun nuuf haa ta'u. Bakka al tokko bakka kun haadha isaa jalaa hin hafe Yesuus. Hin hafe. Eessatti? Mana waaqayyoo keessatti. Wanti hafamu baay'een jira. Barana nama hafee fi nama iddoo aarsaatti hafee fi nama iddoo aarsaa sanatti hafee fi waaqayyo dhimma irraa qaba. Bakka waaqayyo waamuu isaa iyyuu hin argitu kanaan.
nama hafeef, nama wanta hundumaa duukaan fiigneef, nama wanta hundumaa waaqa isaan godhanneef, nama biizii hin taane waaqayyoof, nama hafeef, eessatti iddoo aarsaatti nama hafeef. Bakka kadhannaan koo dubbiin koo barana hafi mo'a. Eessatti argitanii Yesuus erga wallaalee miti haati isaa akka isa barbaaddu garuu dhimma itti dhufeefiif hafe. Iddoo akkasitti hafuun nuuf haa ta'u. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo nutti dubbateera. Maal jedhe Waaqayyo? Maal jedhe Waaqayyo? Karaa Eliyaasiin waan nu barsiise Waaqayyo. Nama murteeti mitiire? Nama murteeti. Jalqaba hariiroo nama deebisudha. Nama ijaaruudha. Ameen. Nama diigu miti. Nama diigu miti. Argitanii kakuu haaraa keessatti nuunis mana qulqullummaati. Mana qulqullummicha kan diigu hin diigama. Mitiire? Hin diignu, hin ijaarra. Waaqayyo nu gargaara. Biyyaafis eebban taana. Ameen. Bakka haleluuyaa. Kaanii dhaabbanne kadhannu.